Taramiti kapson ken gafis lolafis qophaa'oo ta'uu qaba qaboo nuti saba ijoolleedhaa miti saba shoror keessaadhaa miti nuti mirga keenyaaf qabsooyinaa miti Itoophiyaa diiguudhaaf hoy qawwee hidhanne wa himata wallaaltee ayyuu abaartee siyya duubaga hayyega atiega lolatti amante atiega nageetti amante maaliif qawwee hidhattaa siinjaa seerriku seera addunyaatu siinjaa qabsoo teessan hayyamamtuu godhuudhaaf abadan kanachi hayyega ati nageetti namanaa hunuun jette maaliif qawwee hidhattee siinjaa maal jettaan diinni nan loluun qawwee waan qabuuf ifinee guudaafiin qawwee hidhadhe malee nagaa booreessuuf yookaan biyya shororkeessuuf qawween hidhannee mirga kiyya waan na sarbuuf diinni kiyya qawwee natti hidhateefin anis qawwee hidhadhe deebii quubsaadha jechoota kana laayii duuba ati lolaaf qophaawaadha moo nagaaf qophaawaadha yoo siin jee lolaafin qophaa'oo gaayteen cancel kufaadha reject an nagayaaf qophaawaadha nagayaaf qophaawa jechuun tutu ani lolaaf qophaawaa jechuu irra nama ajjeesa injifannoos nama mirkansiisa walii galle an lolaaf qophaawaa jennaan abadan seeroo kam keessatti nagaya lolliin dursu qabbanoytu harka oowwitu fal'aan jechuun jecha Oromooti. Akkaataa amma Johaar itti deemaa jiru kan dur caalaa ammaan isa dinqisiifata. Seera dippiloomaasii dur ni lola. Amma guutuudha. Itti gaafatamtummaa sabaatis beekeeti jira. Akkaataa itti haasa'uus hunda siidha. Akka itti dubbatus. Akkuma seeratti lolaaniin barbadeessa maariyoon barbadeessa jedhee hin dubbatamu kun dubbii saba bal'aati obboleessa kiyya sabni bal'aan jaalatee qawween hidhanne yookaan nagee jibbuudhaaf qawween hidhanne waan qawwee isa hidhachiise san argannaan wanni nageetti hin dhufneef hin jirtu jechuudha. Wayyaanee hojii egaa walii galle Abiyyi hojiinis gattatteenye barcuma irratti mari'achuu wanni nu duraan geessaa tokkollee hin jiru. Hiree mataasaa saba Oromootu muree murteessa malee dhaaba siyaasati miti. Hiree ummata Oromoo saba Oromootu muree murteeffata. Ummanni waan isa baasu maal akka ta'e ummanni Oromoo wallaalaadhaa miti. Ni beeka. Koora taa'eeti koora isaatiin deemutti jira mee Johaar kun kooraa bare yaada isaatiin sitti dhiyeeffatee yaada san irraa fudhatee gara dhimmiidhaan nutti geessaa jechuudha. Akkana moo akkana miti. Asbaani Hacaaluun maalte kaayyoof wareegame Kadiiris ni wareegama kumaantamatu wareegame ni ammas kan Hacaalu caalus wareegamuuf ta'a. Qabsoo Oromoo irratti ta'a. Eenyumtinu ka wareegama irraa duubatti deebi'u hin jiru jechuudha.
deebi'aan ture hundi keenya abbaan irra buuteetu wareegama malee eenyumtinu qabsoo keenya irratti wareegamaaf ka duubatti deebi'aa ture eenyumtinu akkan galle beeytii fi du'a ragaa waammatti jee asbee itti aanaaste eenyuste saba Oromooti wajjin gattaayitii gaafii kan kee deemiti koora sabaa irratti gaafadhu. Miidiyaa kana gubbaa dhiiga ilmaan Oromoo irra jechuudha. Ammas akka kaleessatti waan dhufe kana balleessuudhaaf gamaa gamana sabaa walitti naqattee miidiyaa kana gubbatti akkam baane seera Oromootiin eenyumaa ucibseetiin si hubachiisa. Waa'ee waraanaatis as keessa fidi eenyumti waraanni shoorra keessaa waraanni nagee dursa. waraannis waan Johaar jeeniin ala waraanni sun nu hibar jaalummaa waraanni sun nu hibar waraanummaa bar dhiigaan finne malee bar hoggaa akka saba Oromootti dubbannu bar dhiigaan finne malee bar tan tola namni nuu kenne mi bar saree taanee finne bar hay ala soita akkanumatti kan akkanuma kaanee dubbannuu miti. Yoo wareegamate kaleessa taanaan Haacaaluu akkana ta'e Haacaaluun akkana ta'e jechaa ture. Haacaaluu qofa miti. Shamarran akkasitti wareegaman sunis haadhaaf ilmoodha. Hundi qabsaa'aa. Amaanuelis qabsaa'aa. Kumantamatu wareegamee kufe. Akkanatti haa dubbannu malee nama tokko qofa qabsaa'aa keessaa dubbachuunis wareegama Oromoo xiqqeessuudha. Wareegama kana ammas jechaan osoo hin taane gochaan mirkansuudha. Gochaan mirkansuudhaaf oo akka kaleessanitti wal nyaachuudhaaf as gubbaa gartee saba walitti naquu sana osoo hin taane sabniif dhaggeeffatee waan Johaar fidee dhufees dhaggeeffatee kunna waraanaati hojii sakkaatatti wal mari'atuutu jira. Seera qabdii miti. Miidiyaa gubbatti waa hunda isinii himu qabanii. Akka wayyaaneef mijjatutti akka maaliif mijjatutti osoo hin taane akka Oromoof mijjatutti. Akka Oromoof mijjatutti. Korri kun naannawaa jiraame akkasitti irratti gatta'ameeti hireen ummata Oromootiin muree murteeffamee rabbiin itti kattamama. Kanan beeka. Akkan galle beetiif du'aa ragaa waammatteen siin jaa. Kaleessa Haacaaluuf dura qabdee akkana bara meeqa dura maal jechaa turte? Dabartee jirte humna waraanaa naan jettu waan an kaleessa haasa'u kaleessa mormitee irra dhuftee haasoita. Waan an hin haasa'in tanate irra haasoite takka illee isin haasoitan takka illee kaleessa dabre kun hagayya kutte sareen faana dutte jira. Arra walakkaadha jirra. Hay Itoophiyaan gufattee jirti hallayyaa bu'uu jirti. Oromootu dhiibee hallayyatti buuse jechuu isaati. Qabsoo keenyatu hallayyatti dhiibee jira. Duuba ummata kana hojii fuunee boollatti ne hinamoo. Wanni amma Johaar nuun jechaa jiru makiinaa kana fuunee boollatti ne hinamoo. Ni baafnaan. Obboleeyyan kiyya boollatti sabni Itoophiyaa haa dhumuu jennee konkolaataa sana hojii garagalchuudhamu konkolaataa rarra'ee jiru.
كيسار كيفني أمة براروتو الرسرينا أمة براروتو أبشالو ما أورمو أبشالو ما قبصوراتي أبشالو ما هنجيبانو مالكم كلا ترى رجل أمة أوجفونه بولت هني دوغان جوري سكان إني ما فودو أنا وينو أنتيف ركون كينيا ميرجع كينيا مالك دوماتي نماتي ميت إثيوبيا كراجل شو ميت سرباج علو بنا هاج علو قفا متى كواريجا يوصل لك كويني جنة عبد الجبار سني نمر أمين تجرا كم ترى دربني ترى ما تبيني بان أنا من تقول مني هذا تقول جرا جافا جوار وريجا موديم جولي نار جيدا ترباتا ميجات سديتا ميجات كوفي جافا جالو وريجا مي إبسط يقول تكوفي إبسط يقول زيت دمفاتو تجنن كمي كنا ما كنا سنراي ديبين سكنان كونكولاتا نتشدك كونكولاتا كانت تدربينو مورمو دا جيجو نبافنا ندربينو نالف متى بطوطة ديجا ناماتي غافين كين غافي ميرجا سباتي ماله ميرجا ناموما غينياتي ماله إثيوبيا غرقلشو يوكان إثيوبيا دا بمسيسو يوكان سبا لمي إثيوبيا دا بمسيسو داميتي سيفيل واري داميتي كون ميرجا ناموما تيرا كون كينيا أمارا راوان كم تكري راوان كم أبيجي راوان كم ميرجا كينيا راي إما nama tokko qofa ajaa'ilu nakana ta'ee saniin gara maariyo jettanii hoggaa dubbattan wareegamtoota hunda lafa kaa'e wareegamtoota Oromoo hunda xiqqoon si osoo nafi hundi qabsaa'ota Oromoo qaaliidha waan ta'eef lubbuu qaaliidha waan ta'eef nuuf wareegama waan ta'eef galata qabu waan ta'eef galata santu har'aas dhufee qabsoon har'a Jawaaritti deemaa jiru sisuma kana waraanninis cimina sanirraa hin jaarame bunna jabeessanii jaare hoggaa loluu qabu ni lola hoggaa dhaabbachuu qabu rabbiinuu azaabaa fi jannata qabaa miti osoo jannataan sin bashari rabbiin azaabaa waysi basharaa nutis kanaaf fir'aawnaa afaan nagayaatiin yaa Muusaa kiyya dubbisi waan rabbiin je'eniif nabiyyallaa Yuusufis waggaa 7 hidhamee rabbiin afaan nagayaatiin mootummaa sanii hojii walii galee waan aangoo argateef azaabaan loluun dura jannataan isaan gammachiisuu ni dursa yookaan akka shayxaanatti ibiddaa warra dhaadatu taana jechuu keenya Adamiif hin sagannu jennee darbamuudha taati. walii galee hogguma takka illee diina kee keessatti diina kee hin dhokatin irree kan keemmas diina kee hin garsiisi isa
wareegama dilaa caaluunis kufee dargaggoon dhiirri meessa kufee nu hundinuu mataa wareeree as biyya alaa tana hundaa Oromoon zau jette gara biraatiin immoo Oromoon mana hidhatti Jawaar dagate no Oromoon mana hidhatti Jawaar hin daganne wareegamatti kafalee warra akkasii jira ammas no maallaqa miliyoona kumaantamaan baaseeti hiriira halkanii guyyaa baheeti cimina Oromootu Jawaar baase malee Oromoon silaa cimaa ta'uu baate Jawaar hin bahu Oromoon Jawaar halkanii guyyaa dagate warra akkas jettu halkanii guyyaa hiriira baanii halkanii guyyaa sagalee